Aarri volkaanoo Itoophiyaa naannoo Affaaritti uumamerraa ka'e galaana diimaa ce'ee Oomaanii fi Yaman bira darbee Hindi Deelii ga'uusaa ministeerri meetiroloojii Indiyaa beeksise. Aangawoonni aaviyeeshinii Indiyaa akka jedhanitti sababa aara samii gubbaatti jeequmsa uume kanaan xiyyaaronni naannawaa sanaa socho'an akka qubatan ajajuu fi balalliin hedduun haqamuu fi sa'aatii muraasaaf harkifachuu himan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhimma kana laalchisee deebii kenneen aarri volkaanoo hanga ammaatti hojii isaanii irratti jeequmsa akka hin uumne ibseera. Itoophiyaatti volkaanoo riphaan waggoota 1000 hin dhohin ture dilbata ganama eegalee dhohinsa agarsiiseera. Dhohinsa sanaan aarri samii keessaa ol ba'ee mul'atuu fi sagaleen dhohinsaa guddaan dhaga'ameera. Dhohinsi volkaanoo kunis aara gara samiitti kan gadhiise yoo ta'u hanga Hindiitti deemuun balalii xiyyaaraa jeequu danda'eera. Sababni kunis balaliin xiyyaaraa gara Hindii fi Indiirraa ka'u akka haqamu gara biraatti akka jijjiiramu yookaan akka harkifatu taasiseera. Abbaan taayitaa aaviyeeshinii Indiyaas daandiiwwan qilleensaa naannoo aarri volkaanootti mul'ate irraa akka hin balaliine ajaja dabarseera. Ogeeyyiin akka jedhanitti hammi faalama aara volkaanoo kun fide hagam akka ta'e hin beekamne. Garuu qilleensa magaalaa Hindii yeroo baay'ee faalama qilleensaatiin rakkattu Delhii caalatti ni hammeessa jedhamee eegama. Aarri volkaanoo duumessa daaraa xixiqqoo dhohinsa volkaanoo hordofee gara qilleensatti gallakkifamu of keessaa qaba. Daaraan xixiqqoon kun ammoo motora xiyyaaraa miidhuu, qilleensa buufata xiyyaaraa faaluu fi agarsiiftuu xiyyaaraa haguuguu waan danda'uuf balali'uuf balaa akka ta'u taasisa jedhameera. Daayirektarri olaanaa kutaa meetiroloojii Hindiyaa Miruutoonaayi Moppaapatiraan akka himanitti aarri kun sirriirra galaanaa irraa kiiloomeetira 8.5 hanga kiiloomeetira 15 gidduutti argama. Aarri kun yeroodhaaf balallii fi hojii saatalaayitii jeequu mala. Garuu haala qilleensaa yookaan qulqullina qilleensaa irratti dhiibbaa waan geessisu hin fakkaatu. Halkanneen gaddaa kaaba Hindii kan ga'e yoo ta'u amma gara Chaayinaa deemaa jira jedhan daayirektarri kun. Aarri samiitti ol ba'e kun baduuf yeroo hangamii akka fudhatu ifa miti. Garuu aangawoonni Hindii akka kibxata halkaniitti samiin heellii akka qulqullaa'u eegu. Imalli qilleensaa sababa kanaan kan jeeqame yoo ta'u, Air India balallii 11 kan haqe yoo ta'u, xayyaarota akka Indigo, Airbus fi KLM ammoo dhiibbaan irra ga'eera jedhame. Imaltoonni buufata xiyyaaraa Mumbaayitti argaman gara buufata xiyyaaraatti osoo hin deemin dura haala balalii isaanii akka ilaalan ajaja darbeera. Daayirektorootiin waliigalaa siivil aaviyeeshinii Hindii balaliistonni sagalee motoraa aarri yookiin foolii aaraa dabalatee taateewwan adda ta'an kamiyyuu dafanii akka gabaasan gaafateera. Daandiiwwan qilleensaa xiyyaaronni naannoo kanatti balali'an akka sakatta'insa taasisanis gaafatamaniiru. Haalli yoo ammaate gara buufata xiyyaaraa bakka dhiibbaan irra ga'e hubachuun balallii akka addaan kutan yookiin akka harkifatu gochuuf qajeelfamni kennameera. Faalama aara volkaanoo sadarkaa 3 kan balaliisaa tokko osoo miidhaa guddaan hin uumamin dura balali'uu danda'u kan gadi aanaa, kan giddugaleessaa fi kan onaalaa jedhaman adda ba'uun kaa'amaniiru. Garuu sadarkaan faalama amma jiru sadarkaa sakam akka ta'e wanti ifa ta'e hin jiru. Faalama dhohinsa volkaanootiif dhufu safaruuf qophii guddaa barbaachisa. Meeshaaleen dursanii raaganii fi erga uumamee safaruu danda'an dursa bobbaafamuun barbaachisaadha. Dhohinsi volkaanoo akka kanaa qophii akkasiif carraa hin kennine. Kanaafuu sadarkaa faalama isaa hin beekamu jedhan pirezidaantiin Skymet Weather GP Sharma. Yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarri jiyooloojii, astiroonomii fi qorannoowwan Piroofeesar Attaalaa Yayyalee akka jedhanitti dhohinsi kun waggoota 1000 hin dhohin ture. Dhohinsi volkaanoo akkanaa kun kan mudatu humni lafa keessa jiru sochii gara lafaatti ba'uuf godhu keessatti kan uumamu ta'uu fi sagalee guddaa dhageessisuus kirkira lafaa guddaa akka hin uumne dubbataniiru. Bakki volkaanoon kun itti dhohe naannoo Affaar Eertaallee bakkee volkaanoo dammaqaa hedduu qabuun beekamutti argama. Daaraa fi aarri volkaanoo yeroo itti haala kanaan dhiibbaa uume guddaa miti. Garuu volkaanoon Islaandii Eejaa Faaloojifaakol jedhamu bara 2010 dhohee imala addunyaa irratti jeequmsa guddaa uumee ture. Yeroo sanatti naannoowwan balalii qilleensaa UK fi Awurooppaa guutummaan cufamee yookaan gariin cufamee ture. Kunis erga waraana addunyaa lammaffaa booda jeequmsa imala qilleensaa hamaa galmaa'e jedhamuun galmaa'eera. Waan jaallattanii hordoftaniif galatooma. Giddoo Baayogiraafiidha.